Viidiyoon gadda gallakkisee gubbaa irratti ijoollee baay'een maal qabdaa maal qopheeffate jettanii koomentii naa barreessitaniin argee ture. Na gaafattanii jechaadha. Warroonni kaan immoo warroonni isinii galee sagantaa akkamii akka ta'e illee warri isinii galerree koomentii jala naaf keessanii gooftaa naa galateeffattanii eebbifamaa jecha. Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii hashamaa rakkaa fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hundumti keessanuu baga jiraattan isiniin jechaa. Anaa dhufuu baga nagaadhaan dhuftan gara chaanaalii kiyyaa isiniin jedha. Warroonni har'a mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Warroonni dursa jirtan immoo laayikii tuqaa laayikiin ijoollee baay'ee bira gahaa. Akkasuma immoo viidiyoo guyyaa boruullee isiniin hojjedha jedhee karoorse tokkotu jira. Isas immoo akka isiniif hojjedhuuf jechaadha. Hunda keessan barbaachisanni waan ta'eef ijoollee biyya Arabaa deemuudhaaf illee akkasuma immoo waan barbaaddanii achirraa argachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana laayikii godhaan isiniin jedha. Obboloota kiyya baay'ee isin jaaladhu fi baay'ee isin kabaju. Viidiyoo kana gubbaa irratti maalii fi sagantaa maalii qopheeffattee kan jettan kaan keessan immoo sagantaa galateeffannaa akka ta'e isinii galee jira. Sagantaa galateeffannaa kanaa kanan qopheeffadhe mana kiyyatti yaa qophaa'u iyyuu malee anis keessa jira garuu innaa kan qopheeffate obboleessa abbaa manaa kiyyaati. Anis keessan jira isiniin jedha saganticha keessa mana kiyyatti kan qophaa'e jechaadha. Balaa tasaa du'a tasaa Waaqayyo gaafa nama oolche Waaqayyoon gaafa galateeffatan akkuma amantii ofiitti gaafa galateeffatan inni nama gargaaru Waaqayyoodha. Inni waan hundumarratti nama ceesisu Waaqayyoodha. Kanaaf du'a tasaa namoonni baay'een biraa dhumaniitiin jechaadha. Inni immoo kophaa isaatti keessaa hafe jechaadha. Waggaa 4 dura jechaadha yoona silaa iddoon awwaalchisaatu irraanfatame. Yoona obboloonni isaa sirraaffatanii sirraaffannee turre. Waaqayyo garuu gaariidha. Sana hunduma keessatti du'a sana oolchee galataan isa dhaabee mana koos mana galataa jireenya koollee nama galataa na taasise jechaadha. Waaqayyo inni kana godhe haa eebbifamu isiniin jedha. Wanta hin yaadamne tokkotu ture jechaadha. Inni hin yaadamne ulfaataa ture. Keessa darbuun isaas ulfaataa ture. Yeroo sagantaa yeroo akkatti keessa darbee guyyaa torbee tokkoof mana hospitaala yeroo ture keessatti yeroo inni dhugaa ba'uu fi namoonni baay'een tokko biraa du'anii nama baay'eetu biraa du'e jechaadha. Hoggaanni dhugaa ba'u maal viidiyoo sana waraabuu hin dandeenye sababii isaa akkanarra dubbadhu kana miti. Imimmaaniifuu namoonni astaan kan namoonni kun guutanii waan ta'aniif imimmaaniifuu namni tokko dhaggeeffachuu hin dandeenye jechaadha. Yeroo inni akkasittiin dhugaa ba'u jechaadha. Oolchuun Waaqayyoo na ajaa'ibsiise. Anis waan baay'een oole kaleessa biyya ormaa keessattis waan baay'een oole. Balaa baay'ee kan ture jechaadha nan oole. Garuu kan korra darbee kan mucaa kanaa immoo hedduu takka na dinqisiise jechaadha. Edaan jedhe dhugaa anaafuu haaraa natti ta'e amma nuti Waaqayyoon galateeffadhee quufuu hin dandeenyetu baqaa na guute jechaadha. Kanaaf akkasisiniin jedha obboloota kiyyaa imimmaaniif akka itti waraabuu dhabee sababii isaa uummanni kun uummanni tataa'u kun uummanni mana guutee gaangaadatti illee darbee taa'ee jechaadha. Bakka yeroo mucaan dhugaa ba'u akkatti hospitaala keessatti lubbuun isaa oolee akkatti bakka shoo balaa uumame sana san gubbaarratti odoo isaa baatee deemu obboleessi wayii inni obboleessi sun biraa du'ee waarratee inni baatee deemu sun inni kun akkatti lubbuun isaa ba'ee bakka akkatti Waaqayyo isa gargaaree waggaa 4 guuteera balaa sana kan keessa oolee jechaadha. Kanaaf isa na ooshee umurii irratti na dabale mucaan kun dargaggeessaa nama waggaa 22 kanarra hin jiru jechaadha. Umurii irratti na dabalee guyyaa har'aa kanaan na ga'ee galateeffachuun qaba naan jedhe jechaadha. Waan guyyaa torbee tokko keessatti natti hime achumarraa nani homaa rakkoo hin qabu galateeffadhuun jedheen jechaadha. Anis amma humna kootii siin godha bakka waan torbeen guunne keessatti homaa rakkoo hin qabu. Egaa Waaqayyoon nan galateeffadhaa. Isan na oolchee isan na gargaaree du'a ooleera jettee galateeffadhuu namootuma amma ta'e wawwaami ta'e. Ani immoo humna kiyyaa waan dhugaatillee waan nyaatamullee nan qopheessa.
ati immoo bakka galateeffadhu jedhee tanaan iddoo kenneefi achumarraan akkasittiin mana kiyyatti nama waamee waarratee itti galateeffatanii sagantaa sana argitaniittu faarfannaadhanii akkasumallee lallabaanii akkasuma kadhannaadhaan boo'ichaan illee laa jilbeeffatanii uummanni kun waaqayyoon galateeffatanii baga boo'ichaan oolchite baga gaddan oolchiteedhaan jechaadha. Inni turemmaa baay'ee sodaachisaadha. Ani keessi koo na ollate dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Edaa akkamitti du'aa keessaa waaqayyo nama kaasaa akkamitti du'a keessaa gargaarame namni bakka oolaa kana hin jedhu guyyaa ofii malee waaqayyo dabarsee nama hin kennin malee guyyaa ofii malee hin du'an jechaadha. Inni akkanattiin kana siniin jedha obboloota kiyyaa. Waan akkanaa ture akkanattiin oollame akkanattiin gooftaa galateeffanne mana kootti nama kanaaf anillee obboleessa abbaa mana kiyyaatti na bira jira waan ta'eef anillee bakka galateeffadhu erga karoorfattee erga waaqayyo na oolche jettee kun waan anillee itti galateeffachuu qabudha waan ta'eef ati sitti galateeffatta jedheen jechaadha. Dinqi waaqayyo kana siniin jedha namoonni na gaggaafattan. Kanadha isuma kana walumaa galatti jechaadha amma dubbadhu walitti waan narra darbe dhugaa oolmaa waaqayyootu jechaadha. Akkasiin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kiyyaa sirriirra hin dheeressu viidiyoo bor qabadhee waan dhufuufu viidiyoo ijoollee harabaa biyya harabaa keessa deemuu barbaadan eessa akka baname eessa akka cufaa ta'e daldala akkamiirree kan qabadhee dhufe siniif fiduufan jira jechaadha. Obboleessa wayii nama beekumsaa isallee lakkoofsa isaa dawwaleetti fanii wal quunnamsiisuu danda'a akkaataa kamiin akka kuweetillee banameera waan ta'eef itti adeemuu dandeessa sinitti nima siniin jedha. Like share godhaa hiriyoota keessan biraan gaa koomentii jalanaa kaa waaqayyo nu gargaaree galata haa fudhatu yeroo gaarii turtii gaarii baay'ee sin jaalladha. Ciao.